Waajjirri fayyaa bulchiinsa magaalaa Adaamaa yaa'ii waliigalaa sosochii inshuraansii fayyaa hawaasaa bara 2016 gaggeesse. Yaa'ii kanarratti itti aantuu kantiibaa bulchiinsa magaalaa Adaamaa Addeen Seenee Mohammad, itti gaafatamaa paartii badhaadhinaa bulchiinsa magaalaa Adaamaa Obbo Ashannaa fi Ajjamaa dabalatee abbootii gadaa, haadholii siinqee fi hooggansi magaalaa sadarkaa garaagaraa argamaniiti jiru. Waltajjii kanarratti raawwiin hojii bara 2015 fi karoorri hojii bara 2016 dhiyaateeti jira. Yaa'icharratti itti gaafatamtuun waajjira fayyaa magaalichaa Sister Samiraa Mohammad, inshuraansiin fayyaa hawaasaa bara 2013 irraa eegalee hojii bal'aa hojjechaa tureera jedhan. Raawwii hojii bara 2015 keessattis akka magaalichaatti miseensa inshuraansii fayyaa namoota 48,000 fi 670 tajaajilamaa gochuuf karoorfame keessaa miseensa 46,000 fi 800 ol horachuu himanii, kana keessaa buufataalee fi hospitaala keessatti namoonni 13,000 fi 700 ol tajaajila yaalaa inshuraansii fayyaa argachuu danda'aniiru jedhan. Akka waliigalaatti karoora kenna harka qalleeyyii kan ta'aniif tajaajila lammummaadhaan inshuraansiin fayyaa kan uwwifameef 2033 2,920% 120 akka magaalaatti kan xumurre ta'uu isaati. Waliigala kafalaa dabalatee harka qalleeyyii dabalatee namoota tajaajila lammummaadhaan dabalatee immoo yommuu laallu karoorraaf raawwiidhaan akka waliigalaatti akka magaalaatti kan karoorfanneerraa 48,000 fi 670 karoorfannee san keessaa 46,000 fi 850% 96 raawwii olaanaadhaan xumurreerra. Tajaajila fayyaa hospitaala keessattis kan argatan dhiiraaf dubartiidhaan kafalaadhaan harka qalleeyyii dabalatee deddeebi'anii yaalamuudhaan namoota 13,777 tajaajila inshuraansii fayyaa argataniiru. Bara 2016ttis miseensota inshuraansii fayyaa 83,200 ol horachuuf kan hojjetan ta'us himaniiti jiru. Akka magaalaatti karoora bara 2016 miseensa kafalaa harka qalleeyyii miseensa tola ooltummaa tajaajila lammummaadhaan parsantaa 8 kan jenne bara kana gara parsantaa 12 ol guddateera. Kanaafuu miseensota 83,210 karoorri. Hirmaattonnii fi fayyadamtoonni inshuraansii fayyaa yaadaaf gaaffii kaasaniin hojiin hojjetamaa ture gaarii ta'uu fi irraa fayyadamaa turuu himanii, hospitaala keessatti qorichi osoo jiruu alaa akka binnu ajajuu, yaala hatattamaatiif dursa kennuu dhiisuu, rakkoon naamusaa ogeessota bira jiraachuu, hanqinni hubannoo fayyadama inshuraansii fayyaa hawaasa bira jiraachuu fi kanneen biroo gaafataniiti jiru. ኢንሹራንስን እንጃ ቋቆመን እንደው ተኝተንም በህልማችን ነው የሚመጣው። ለምን ጥቅሙ አገልግሎቱ እኔ በእውነት በዛሬ ኑሮ ውድነት ቢያመን ምን ብንል ራሳችንን ማዳን እንደማንችል የታወቀ ነው። ግን እንደ ልባችን ቤተሰባችን ሳይቀር እኛ ሳንቀር እኔም የስኳር በሽተኛ ነኝ። በዛሬው ቀን አሁን እኔ የኔ ታናሽ ወንድም ስኳር በሽተኛ ነው። ትላንትና ሆስፒታል ገብቷል ታሞ። አሁን አይሲ ክፍል ገብቶ ከፍተኛ ለውጥ አግኝቷል። ይሄ ሁሉ የሆነው በእኛ አቅም እናሳክም ብንል እንደማይሆን የታወቀ ነው እና በጣም ምን ብለን መግለጽ ይቸግረናል። አሁን እሱ ወንድሜ እንዳለው እንደውም ያልገቡትን ሁሉ እድሉን አጠቃቀሙን የሚደረግልን ሁሉ ለማንነግረው ሰው የለም። wanti sirreeffamuu qabu tokko yaaliin tokko yoo kennamu carraan tokko yoo kennamu fakkeenyaaf laaboraatoorii haa ta'u raajii haa ta'u dursi kan kennamuuf nama erjantii keessa jiruuf dura kennuu qaban, nama baay'ee dhukkubsateef dura kennuu qaban kan harka baay'een argaa jira. Lammaffaa laaboraatooriittis kan laalamu yoo ta'e raajiinis kan laalamu yoo ta'e qorichis yoo ajajamuuf yoo ta'e kan mana fayyaa keessa jiru kennanii fi kan mana fayyaa keessa hin jirre iddoo biraatii akka itti fayyadaman akka godhan. Komiin fayyadamaa yookaan immoo miseensa inshuraansii fayyaa biraa ka'u dhimmi qorichaa wal qabatu dhimmi naannoo rakkoo bulchiinsa gaarii ta'e yeroo baay'ee uummanni keenyas kaasu qoricha osoo jiru hin jiru jechuun darbee rakkoodha waan ta'eef naannoon sun yoo
sakattaame gaariidha irra deddeebi'ameetis mari'atamaati kan ture. Yaadaaf gaaffii hirmaattotaa bu'uura godhachuun deebii kan kennan itti gaafatamtuun waajjira fayyaa bulchiinsa magaalaa Adaamaa Siistar Samiiraa Muhammad gaaffiin ka'ee sirrii ta'uu himanii rakkoo kana furuudhaaf bara kana mana qorichaa hawaasaa 3 banaa gooneerraa jedhan. Qaama yaaliin hatattamaa barbaachisuuf dursi akka kennamuufis kallattiin kaa'amee jiraachuu hawaasni tajaajila eeggachuuf akka hin dhaabbannee fi hojiin buufata fayyaa gara hospitaalaatti guddisuu hojjetamaa jiraachuu fi gaaffilee birootiif deebii kennaniiti jiru. Hospitaala keessatti dhiyeessii qorichaa wajjin ol qabatee rakkoo kana furuudhaaf bara kana mana qorichaa hawaasaa 3 guyyaa tokkotti ummataaf banaa kan goone. Inni biraa hawaasni inshuraansii fayyaa miseensa kan ta'anii hubachuu qaban kan jedhu dursa nu haa kennamuu ilaalchi jedhus jira waan ta'eef miseensa inshuraansii fayyaa hawaasaa waan taaneef hiriiruun qabnu dabaree eeggachuun qabnu ilaalchi jedhus jira. Kanammoo sirreessuun barbaachisaadha. Dursa yaalii dursa argatu eenyufaa kan jedhu dhaabbileen fayyaa ifatti kaayaniiru. Itti aantuun kantiibaa bulchiinsa magaalaa Adaamaa Addeen Seenee Muhammad gama isaaniitiin hooggansi siyaasaa sadarkaan jiru kamiyyuu dhimmi inshuraansii fayyaa dhimma murteessaa ta'uu isaa hawaasaaf hubannoo kennuu akka qaban tajaajilli kennamu ammoo haqa qabeessaa fi si'ataa ta'uu akka qabuu fi hawaasnis miseensa inshuraansii fayyaa ta'uun of tajaajiluu akka qabu dhaamanii kallattii gara fuulduraas akeekaniiti jiru. Gaggeessaan sadarkaadhaan jiru dhimmi inshuraansii fayyaa dhimma murteessaa ta'uu hawaasa qabsiisuu keessatti gahee isaa bahachuu danda'u qaba jechuudha. Hawaasni jiraataan magaalaadha sadarkaan jiru isaa bifa 2-3 kan of dandahee yaalamuu danda'u jira. Garuu sababa maallaqa dhabuutiin yaalas dhabee oomishaaf oomishtummaa keessattis osoo hin hirmaatiin ba'aa biyyaa ta'u baay'eetu jira jechuudha. Kanaaf kana beeknee tokkoffaa hawaasni miseensa inshuraansii fayyaa kana akka ta'u taasisuu keessatti gahee keenya bahachuu qabna jechuudha.